rakkina qaawa mul'atu hundaan cufuudhaaf hamma humna isatti tattaafatu Mubaarik Musammaati. Namni kun Suudaanitti illee yeroo rakkoon na mudate san na dho'isuudhaaf iccitii kiyya dho'isuudhaaf nama shoora guddaa taphate. Naatu dhumarra inni jibbaata goonaan an takkaa jiraachuuf takkaa du'uufin uumame. Dubbii kaayyoo kanarratti kan hin duubatti deebi'u hidhaame waan barbaade yoo fide jeeqatti lixeana. Mana hidhaatti irraa isaa boonarraa deem kajeenana. Takka dhabamuu takka duudha jeeni isa kana. Kanaaf dhimma nama kana biyya Turkii deemee akka yaalamu tiruu isaa irratti bishaan kuusame. Kanaaf yaalamuu qaba. Kun dhimma jajjabaadha. Biyya Turkii keessatti nama barbaachisa waan ta'eef namoota isa tajaajilan isa simatan kabajaan ulfeessanii hanga yaalamuutti waa hundaan bira dhaabbatan hangama kiyyaan qopheessee amreedii qophaa'eetiin jira tiimeetiin jira. Kana gochuun biyya san keessatti waan guddaadha. Namoonni waan nu barbaachisuuf lammiilee biyya san irraa eegale doktoroota irraa warra fayyaata irraa eegale godhaafi qopheesseetiif hin jira. Isinis waan dandeessaniin bira dhaabbadha. Akka bira dhaabbattanis abdii guddaan isin irraa qaba. Harki jaalala irraa fudhate deebisee isaaf jaalala kennu qaba. Liqii maallaqaan deebifta galata jaalalaa yoo Rabbi deebise malee abbaan fedhe hin deebisu galata isaa Rabbitu deebisa. Gocha isaa liqii isaa isin bira deebisa. Suudii yoo jettan biyya keessa yoo jettan hatta abbaan kiyya gaafa hidhamellee namni